والتجيجي أرقى والتجيجي علميتي والتجيجي أرقى والتجي ديني في دينتي رقمان هدوبة ديني يولا والتجين أرآكني سينا أوروميا قفا وصونتهن سينا إثيوبيا كيست إسدراته يادتو عليه الرد بفكان إجارمون إسدراتي عندما بسيرات أرتكيسوتي لما فا كونفرنس إمام منيتي في الدعاء بفرسمي الآن كونفرنس قرام آتوري أمري كأن كونفرنس قرام آتوري ربي جزاها كفلوا في دورات في مؤتمرات بيكنا كيست والرجال قبل جمعية دعوات في ثقافات تراث مركز دعوة كأن كيسا بهل كسمة ترى لكن ما القرآن مؤتمر يوكان كونفرنسي قرآن البيت قال كلام لنفر وائغا أجل وائغا أسل وائغا bukan tiba kan jalan tu kau naga ni. Kasu gacha sandin ni nola. Ia ada gawa toko jamian da'wat Syekh Mahmud Hussein Abdullah tin hubgalam Qur'ana durgum sisu fi utela toko fi fillet wa tawadit kabal Quran, wani maksisa Quran, wani dorgom sisa warra qara, wani dorgom sisa warra hafaza. Homu wani siyasa di am, homu kaisa jira. Homu Quran ni ma barama, ma baratama, ma buddata. Akka fakkitti kaasu waan barbaadeef. Poolisiin marfamanii Inki mereka kubitani nafsi ruhi gurgurani ke sabah fakki to isni to ke male yo himne ka kana ko hne ke sambal ar'a samunda ke satarre majrifni kale biyati dulusun du'e afan kalbaitu مجلس نكلم بيد دولو دينات دولو سن دوئه مجلس نبيا دولو الرؤوم مجرى كم يد تكاتو ريون نكي أسكيس تجيسو طلاب نكي أسكيس تجيسو كوالين برا نجرى كبرسي نسكيس الدون جرى تكما بفرس ميدان مجلسني كونفرنسي دعاتا جدي دعاتا خلصا أكنا ولدت كبير قلومتي ورب قلومندا أكبر رابطات لبيكت ربي أرأتي سباسي مجلس الجورة مسلم ومالينا وقراتي بتي أن يروداف خادمة وكان تجاجل كيسان تودندا تجاجلا كيسنتاونا لله وامبرامتي كرو أرأى مجلس كله إنجي أوتوري أرأى لبسي موتم معادن قام سيرم أرغتي أكما أمنتا كمي تويو دابتا متا وفي دندايكا وفي أفبلچو tahee bilisummaadhaan bifa kanatti dhaabbachuun
موتما جيرما أما ربكان الرت أرجانه ربي كن نبودا موتما كان لكرتهم فجوم درك مكين كنا حسبتنا ناسا بيتو أنا ناسا بايجي ناسا ورنار حسبوتو أسكيس كيسوان تهي كيساني بديسو بربادا دبلوتا دين آتيتو أسكيس سجرا أكا جرآتا هي مالي والتجيتش كيسان أنتا نهم بنا جديك يالي أني هوكا شمالستو بنا يوكا موتو يو فقالوا تبنا جدي أكنا ولندو بنيت الرّ أنا اللي أقوم اسم بيتنا في دكتور جيلان أجبت وربي كيس نقاه وقبضني أكا جبوا جلستي وأن ورقا أبو أكسته مالي جل الأمان كيس تقو في دوم الدسة فقالوا تلي لي فقالوا أنا نرجع مجدي وهذا كنسكوي والتجين كيس والتجي أردا وانتهي كان الرابع هذا أمو kabajamun kan tiba magala adama asal ergamu jaran rahum dawa kabuawan jadi adu waltaji ada waltaji ada tahun bima kanat ego huwa tamidui dan buban jeji asernat kore imam maniti doata kan je kore kan je dukun yokan komite kan je dukun kona hangkata ani singken ini baka kana kore eliti kamni kuni jiddu galessa jechu kore antu isajara dira najala gadi bu etikash najala gadi bu boda mari anne walin makan kunin sirraya majlis majechunu yu gare kana jiddu galessa da'wa akan yota helde ما أكل عمي كوميتة جراني ودو اتناغر جاني نالغا ما القرية دعوة أكا سيولي تجرا ورميا كيس تنجرا قرية إمام مني كا سيولي تجرا ورميا كيس هو غنسا وليغا دعوة جيجونا رغمس كان أوليس حقا قد توان تأف بيجتني Islaamummaan ni jirti yoo jedhu karaa keessan kana jira Islaamummaan. Maal jennaan mee qabatama isin himu waan isin jajuu jedhan sirina afaan namu galu yoo hime mootummaa jechuuni dabballoota kaayyoo fi karoora mootummaa biyya keessatti barsiisan kanatu mootummaa malee ministirtoota achiisaniiti. Ministirtoonnis ta'ee paarlamoonni seera baasu ka'u jirra oolcheen ummata achii gadi hooggantoota sadarkaa irratti jiraantu hujirra oolchan mootummaa jechuun isaani. Kanaaf majlisni Oromiyaadhaa فضل ربيتين أن يوا دلائل جدي ربي برتك هم الأتات إني جلقبا كأني اتربي كيدهم الدنيا التنبون اللي جد جلس دعوة في هوجس إمام مني كان إيجار وقولت كلمة بابا إن شاء الله مال مسجدون نسهر كجروان ته مسجدني fakkeenya Oromiyaa keessatti masjida kuma 40tti tilmaamamutu jira. Masjida kuma 40tti tilmaamamu keessatti ummanni jiru hundi isa jala jira. Isin isa hooggantu. ammallee humna darbatamaa jira as keessa. Humna darbatamaa jechuun asii Harargetti Sheemiin Ibroo namni akkasitti kan jaalatuuf maal waa masjida qaba hin qabu masjida imaama wayiiti iyyuu miti
Harar gettillee masjida Sheikh Amin Ibro jedhani ani tuffadhee bira deeme. Masjidni Sheikh Amin Ibro miti Itoophiyaa kanaa miti adillee caqafataa jira Sheikh Amin Ibro irraa. Waa masjida tokko keessa taa'ee khutbaa ka'ee biyyaa qaraa. Masaajidni jiru hundi ka Sheikh Amin Ibrooti yoo jedhu waan hoogganaa inni ta'e odoon tahin isin du'aan hundi akkasuma jechuudha. As wallagga dhaytanii da'waa godhaa jirtu maaltu isin daangessa? Ani jiddu galeessa da'waa fi imaamman Oromiyaa yoo jedhus maqaaf isin hin je'a malee nuti miti majlisa seera qabeessa kan hooggannee qabannee miti otoo isan tahinuu jabiyyaa adda addaa yookaan hiriyyoo adda addaa ta da'waa qabanneetu Dabuub keessatti masjidoota dhibbaan lakkaa'amu ijaarree jira. Amaara keessatti akkas. Biyya hunda keessatti diina hin daangeffamu, amantaa hin daangeffamu. Karuu teessoo yookaan adiraashaa waan jedhamu godhuuf jenna malee waan biraaf akka hin taane asumarratti hubachuun nu barbaachisa. Kana egaa mana jedhee biraa galee dhaamsa tokko qofa isanii kennee biraa deeme. Hundi keessan tokko tokkoon barsiiftota warra irraa dhufe kun kana nama. Hundi keessan barattoota osoo hin ta'in barsiiftota. Barsiiftotatu Sheikh Kenna, Sheikh Muhammad Amin, Sheikh Amin Ibro Reeku har'a darasaa laataa